Jirtuu kabajamtootaa fi daawwattoota Filim Bartiiw guyyaa har'aa kana viidiyoo addaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Viidiyoo kana keessatti gosoota qurxummii adda addaa kan haroo Abaas keessatti argamuu fi isin beeksisuudhaaf qabadhee dhufee jira. Gaafiif deebii namoota hedduu waliin taasiseen illee isin daawwachiisa. Kanaaf hamma dhumatti turtii akkana wajjin taasisan affeerraa kootii galatoomaa. Duraan dursiiti maqaa kan keetii fi iddoo amma jirtu kana nutti himi. Maqaan kee Roobaa Kadir jedhama. Jiraataa bishaan gurraachaati. Waldaa Haroo Abaasiiti. Waldaa maalii jettee? Haroo Abaas. Waldaa Haroo Abaas. Haroon Abaas kun gama itti aanuun Haroo Abaasaa jedhama. Asitti ammoo Haroo Abaas jettanii waamtu. Kun maaliif garaagarummaa uume jettee yaadda? Yoo akkuma naannootti gargar baakaa Dabuu fi Oromiyaa mire akkasitti daangaan wal fooniituma jiran. Amma daangaan isaa bakka kamitti gargar qooda? Dildira irratti kan qodan. Dildira irratti. Hara jidduudhaan daangaan hin beekama? Hara asirratti moo? Asirratti hin beekamu karamaadhaan adda wal foonaa malee daangaan hin beeksisu daangaan garuu. Amma maal hojjetaa jirta? Maraba fe'utu jira. Marabni kun faayidaan isaa maali? Faayidaan isaa madda galiiti. Madda galii jechuun maal ittiin hojjetuudhaaf amma? Qurxummii ittiin baasan. Qurxummii gosa meeqatu jira? Isaan gosa lamatu jira. Xooqqee fi fillittuu jedhanii adda wal baasan. Xooqqee fi fillittuu jedhanii adda baasan. Fillittuu jedhanii adda baasanii jechuudha. Fillittuunis bakka hedduutti adda baafa. Isa xibsii maxananyaa fi fillittuu jedhama. Marabni kun yeroo tokkotti qurxummii meeqa qabuu dandeessa? Wanta wasaname hin qabu carraadha malee akkana jedhanii wanti himan hin qaban. Akkana averejili meeqa qabamee beeka? Baay'ee qabame ka jettu? Baay'eetti yoo qabame jiran akka 600ti. Qurxummii 600 jechuun. Qurxummiin takkattiin qarshii meeqatti gurgurama? Amma yeroo kana tsoomeef jecha addaa wal fu'aan xibseen 25 maxananyaan 12 fillittoon 7. Gatiin baay'ee qaaliidha. Maaliif akkana qaalii gootan? Jechuun haala tsoomii kanaaf guddi ta'a malee duratti yoo tsoomiin kun bahe hin qannasan illee gatiin isaanii hin qannasa. Faayidaan qurxummii maaliin? Faayidaan qurxummii baay'eedha. Dhibeefis qorsa jedhanii namni yeroo dhibee baay'eef gargaarama. Dhibee baay'eetiif gargaarama jettee ka biraa hoo maali jettee yaadda? Faayidaa qurxummii? Faayidaan qurxummii takka warra nyaatuufi akka nyaataatti warra hojjetuufi akka madda galiitti warra laaluuf akka bashannanaatitti. Akka bashannanaatitti illee namoonni arganii hin beekne ni jira dhufanii qurxummii kana ilaalaa bashannanuu jechuudha. Bishaan kun barana baay'ee dheedhee? Baay'ee dabale. Baay'ee dabale. Jechuun hagam dabale mee garamitti argama ture dura? Dura naannoo cuunfatu argamaa ture. Cuunfoo itti aanu san irratti isa san ture. Achuma dabalaan dhufe dabalaa dhufe asiin bahe. Amma soo ilaalte mana baay'ee nyaatirutu jira. Manni nyaatamee baay'eetu jira. Baay'ee dabaleera jechuudha. Yeroo bishaan baay'ee dabalu kana qurxummiin ni baay'ata moo ni hir'ata? Ni baay'atu. Ni baay'atu.
akkuma bisaan dabaluun isaanis hin dabalan jechuun bisaan qanas bisaan hin hir'atan ግን tilmaama beekuutti hin danda'an haasaan bada jedhaniiti bisaan keessaa dhumate akka yaatti yaadan hin jiru yeroo toleen ba'a yeroo tolee immoo hin hammaata akkuma naannootiin gizeetiin itti balee deemu hin qannasuun. Galatoomii gaafiif deebiin wajjin gootee galatoom. Akka ilaalchisee gadhiisan akka ilaalchisee gadhiisanii booda dhagaa kana hidhamaa kun gad darbanii lafa tuqaa lafa erga tuqee kan booda dhagaa asin jira dhagaan kunniin gasammata haalaan gubbaarra dhaabata fedhumuu fi deemaa itti badde. Eshi yoo dhagaan sun yoonii fi bakka bishaan guddaa ta'e bishaan keessa yoo gallituu hin danda'a. Hin danda'a. Bishaan gurguddaa keessa bishaan ka lafarraa bakka ol fagoo hin jiraa miti. Kabbaadii dhagaatiin lixee ciqaa isaan qabataa achi socho'u. Ganaa aayilaandiin gubbaarra keessan sun bishaan irra deemee fi qurxummii bakka akka argate achi keessa seenaa deemtee jechuudha. Qurxummiin fedhumuu fi keessatti fedhumuu fi adda addaa maaramni kun xibsi'amee filliittoo hidhamee jira. Xibsii yoo ta'e itti gala filliittoo ta'e keessa lufti ka xibsii keessa. Mahaakalanya jira waan ta'eef keessa lufti ka isaa ta'u fuudhee qaba. Amma gurguddoo qabama jechuudha. Gurguddoo hin qabamu. Eshi yoo roobni roobee wanta jee haanni kun isin jalaan baduure. Yoo roobni roobee hin jee hin badu. Bishaan fuudhee. In zooraa deema nama jalaa in zooraa gara ilaalee deema yoo gara ilaalee deema. Soqanii fuudhan. Yoo sana haadara kan namaatiin dhaqee kabiraallee achiin deema. Kunillee asii deema wal keessa isin harkaa badee wanta hin jette hin jedhu. Kama namaatiin walitti qabanii baasanii ala baasanii abbaa adda baafatan. ከዛ yoo baaftu qurxummii hangam tataatuun argatta amma keessa. Hanga taatu akkuma ayyariin jiruun gara 500 akkuma haasaan argamu 300. Akkuma akkanaa hin baadiyyaa jecha keessa. Akkuma waliin ba'a. Sanii waliillee bahuu dandeenya. Yeroo hunda eenyutu isinirraa bita yoonii fi akkamitti gurgurtan namoonni kun baay'eedha hundi isaanii yoo akkasi baasan yeroo hundaayyuu kan baasan san hin bitamaa isinirra. Maabaratu nurraa bitan tarakkaa jira. Isinillee kaastamarii qabdan jecha maamila warra isinirraa bitu. Baay'ee gaarii. Hagam biree egaa hojjetu eegaltisan. Egaa hojjetu eegalti hagam. Hagam geetti. Yeroo eegalte waggaa meeqa jechuudha. Urga jammaree hoo? Waggaa 3. Waggaa 3 hojjeta. Biyyatti qurxummii kuusanii akkanaa yoo qabamtu taate wanta hojjetan san maallaqa hin kuufattamoo guyyaa irratti fayyadamtu. Hin kuufanna akkaawuntii qabna. Akkaawuntii qabna. Akkaawuntii irra kuufattan jechuudha. Akkaawuntii irra kuufattanii akka waliin warreen waliin deemtanii achi keessa sanii waliin addaan fudhattan jechuudha. Nu qarin nuu kenna warri keessa sun ala baanii fuudhanii baanii qarin nuu kennan. Halkan illee as keessatti hin qabanna fakkaata nan argaa qabamaa bulee. Qabamaa bulee fuma. Isin kana sirreessitan malee warri qabu kan biraati. Kan biraati. Duraan dursii fi maqaa kan ka'e irra eegaliitii fi iddoo kana nu beeksisine. Okay, maqaan kiyya Abdii jedhama. Iddoon kun immoo naannoon kun bishaan gurraacha jedhama. Bishaan gurraacha godina Arsii Lixaa magaalaa bishaan gurraachaati. Magaalaan bishaan gurraachaa gara gubbaa olii kanaan argama. Iddoon kun immoo Haroo Abaas jedhama. Bakka oomisha qurxummii itti oomishanii fi qurxummiin irraa qabamee itti gurguramu jechuudha. Akkuma argaa jirtu gama fuul keenya duraa kanatti namoonni warreen kan baasan illee kan gurguran illee hin argamu. Haroo kana keessa baasaniiti jecha kan gurguranii. Kana Haroo Abaas jedhama maqaan isaa Haroo Abaas. Akkuma beekamu Haroo Abaas jettee mootummaa naannoo Sidaamaatiin waldaan geessa. Gama Sidaamatti argamuun immoo haroon kun maqaan isaa Hawaasaa jedhama. Gama isaanuun immoo Haroo Abaas jedhama. Kuni maaliif ta'uu danda'e? Amma kuni akkuma mul'atu gara gama seesaniin magaalaa Hawaasaa Hailee Riizortiin ni mul'ata gara saniin. Gara saniin kuni iddoon kun daangaa irra jira. Daangaa Sidaamaatii fi daangaa Oromiyaa irratti argama. Gara kanaan gara dhiyaa kanatti kan mul'atu Maraafiyaa jira gara saniin.
asiin immoo gara naannoo Sidaamaati. Naannoo saniin Fiqiraayikii jedhaniin isaanis akkuma naannoo isaaniitti maqaa naannoo sanii qaba jechuudha. Kun immoo maqaa Oromootiin Haroo Baas kan jedhaniin maqaa Oromootiin kan moggaafamee jira. Kanaadha garaagarummaan isaa. Haroo Habaas kanarraa qurxummiin yeroo baay'ee ni qabama. Qurxummiin kun gosoota qurxummii meeqatu jira? As keessatti qurxummii gosa 4 oliitu jira kan hin beeku jecha. Garuu sanii ol ta'ullee danda'a kan asumatti kan baasanii uummanni gurguru. Amma qurxummii xixiqqoo kafalleettoo gurguranii hin jira. Achi dhaqnee arguu dandeenya. Kan biraa gurguddaan illee hin jira. Kan biraa jiddu galeessan illee hin jira. Haala saniin hin jira jechuudha qurxummiin as keessa. Garuu maqaa isaallee maqaa qabannee adda addaan. Qurxummii nyaachuu jaalatta akkam? Ani qurxummii nyaachuu baay'ee nan jaaladha. Yeroo baay'ee asinan dhufaa Hawaasaa irra illee dhufuu iddoo kanatti. Maaliif kostiinsaa baay'ee xiqqaa waan ta'eef naannoo kana dhufaniiti asii bitanii iddoo biraallee oofuu kuuwwan illee asumatti nyaatanii hin deemu. Akka sa'aatii 6-7 akkanatti kan hojjetan uummanni warri naannoo kana jiran kunni nan jaaladha baay'ee. Faayidaan qurxummii maali jetteeti? Callisteetuma nyaatta moo faayidaa qurxummiin qabu beekteetiin fayyadamta? Amma qurxummiin akkuma saayinsii irra beeknutti illee faayidaa baay'ee qaba. Garuu osoo namni baay'ee hundinuu argatee nyaatee baay'ee namatti tola. Maaliif tokkoffaa memoraayizii dandeettii yaadachuu keetiitiif baay'ee barbaachisaadha. Dhukkuboota garaagaraa namarraa ittisuudha. Viitaaminoota baay'ee bebbeekamoo ta'anillee hin qabdi of keessaa qabdi. Kanaaf isiin yeroo nyaannu namatti toluu caalaa faayidaa inni isiin qaama keenyaaf qabullee baay'ee gaarii waan ta'eef baay'ee namatti tola. Duraan qurxummii nyaattee beektamoo asuma erga gara bishaan gurraachaa kana dhuftee qurxummii nyaachuu jalqabde? Ani kanaan durallee nyaadhee beeka. Garuu kun firashii malee suuqii irratti illee kan bitamullee ni jira. Amma ichi dhaqnee arguu hin dandeenya. Kunniin kun firashii waan ta'eef faabrikaa keessaa beeka akkasitti haala saniin oomishamu osoo hin ta'in maanuwaalii harka namaatiin baasanii waan wanta godhaniif kun baay'ee namatti tola. Kanaaf yeroo baay'ee ani gara Hawaasaa sanirraa gaaf sanbataa fi guyyaa 2 yeroo hunda nan dhufa jechuudha iddoo kana. Namoonni naannoo biraa jiraatan qurxummii nyaachuuf carraa hin arganne akka dhufanii nyaataniif maal gorsi? Iddoo kana warri naannoo kanatti argaman osoo dhufanii fayyadamanii piroodaaktii kana baay'ee natti tola. Galatoom.